Hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kan isinii qabadhee dhufee waa'ee sharafaati. Sharafni maalirra akka jiru ni dabalee moo ni qannase kan jedhu isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Namoonni baay'een kan asiin na eegdanii. Garuu karaa maraa oltuuf isin ejjedheetiin jira. Gar tokkoon keessa waan argitan miti. Koomentii jalatti waa'ee sharafaa nuu fidii abee nuu fidechaa jirtu. Kanaaf gaafii asumaan illee isiniin fida. Warreen na bartanii warreen immoo chaanaala koo maraa oliin agarreef jechaadha. Waan nama barsiisan tokko immoo nama biraan geessisuu gaafa dhiisanii maamilli ofii namatti gufata jechuudha. Asumaan immoo namoonni mana koof haaraa taatan immoo sabiskiraayib godha. Share godha, like godha isiniin jedha. Egaa sharafni guyyaa har'aa akkuma beekamu kallattii lamaan isinii qabeen dhufee baankii fi gabaa gurraacha jechuudha. Meeqaan akka jiru akkuma beekamu sharafoonni xiqqoo karaa gabaa gurraachaatiin gadi qaqannasaa dhufee akka torbanoota darbanii ol ka'ee garmalee jechuudha. Amma immoo yaa'u saantima qaqannasaa adeemee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo saantima xiqqishuu daddabalee jira jechuudha. Egaa gara sagantaa keenyaatti ni galla laayik gochuun eegalaa isiniin jedha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa. Guyyaan har'aa akkuma beekamu Nooveemberii 10 baatii 11 2025 jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko 179.10 oolee jira. Egaa akkuma beekamu naannoo birrii lamaa oliiti kan inni qaqannasee jiru jechuudha. Akka gizee dura isinitti himerraati. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaa doolaarri tokko 148.76 oolee jira jechuudha. Engadda 48 irra jira saantimni isaa ol ka'ee jira gara 40 ture saantiba 40 ture 76 ol siqee saantiba 36 dabalee jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo doolaarri Ameerikaa tokko jechuudha. Asumaan immoo warreen Joordaan doolaara isinii laatanii fi warreen immoo Beeruut jirtanii akkuma Ameerikaa doolaarii bakkuma tokko isinii barreessa asumarraa dhaggeeffadhaa jechuudha. Dabalataan inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 127.61 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 104.15 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 116.13 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 95.74 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 222.5 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 181.14 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Hewaanidha. Chaayinaa Hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.15 oolee jira. Egaa karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Hewaan tokko 20.50 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 206.99 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 172.5 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 237.43 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Paawundi Sterlingiin tokko 192.8 oolee jira. Akkasuma Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 18.29 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 oolee jira. Akkasuma Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 582.87 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 475.81
oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.58 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 467.14 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.78 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 40.50 oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.75 oolee jira. Warri Saudi Arabiyaa jirtan warreen haaraa taatan keessaafu namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan maallaqa keessan yeroo gaafattan jechuudha. Kaan 22 isiniin jedha, kaan 23 isiniin jedha, kaan 24 illee isiniin jedhu. Kana jechuun immoo yoo isiniidha galuu baate jechuudha. 22 isiniin jechuun isaanii birriin Saudi Arabiyaa tokkoon isa birrii Itoophiyaa 46 siin jechuu isaati. 40 akkasuma immoo 23 yoo isiniin jedhanillee birriin Itoophiyaatti Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko birrii Itoophiyaa 42 yoo 43 kan ta'udha. Akka maallaqni keessan guddina maallaqa keessaniin abbaa 10 abbaa 100 abbaa 50 jedhanii isinii ergu. Namoonni maallaqni keessan xiqqishuu hanga 100 yoo ta'u namoonni maallaqni keessan akkas ta'e 23 jira jechuudha. Birrii Itoophiyaatti 43 yookiin 43 adiidhaani. Namoonni maallaqni keessan immoo 4,000 hanga 5,000 kuma isaa ol warri qabdan immoo jechuudha. 23 jedhu 22 jechaa jiru jechuudha. Haala kanaan isinitti himuu danda'u. Garuu immoo namni kamillee immoo mashwaara walqixa kaffala. 100 ergi 1,000 ergi 5,000 ergi mashwaara yookiin taaksii namni kamiyyuu 50 ni kaffala jechuudha. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 39.66 oolee jira karaa baankiitiin jechuudha. Dabalataan Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 252.55 oolee jira. Akkasuma Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 477.63 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54.17 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.52 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira. Egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Namoonni viidiyoo koo isinitti tole laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib godhaa. Akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti illee barreessuu dandeessu. Akkasuma gaaffii illee dabalatee jechuudha. Viidiyoo biraa yookiin sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.